deebisuu danda'utti. Har'a nurratti jalqabe miti durii kaasee gara Waaqayyoo isa jiraatutti dhiyaatanii deebii argachaa turan. Maaloo yaa Waaqayyoo nuti si kadhanna si qofatti yaadna si malee maal qabna ati hin gammaddu du'a namootaatti lubbuu nama tokko ilaaltu qoosatti dhiigni qulqullaan kunoo sitti toliyaa menga anuun jedhi maaloo abbaa kiyyaa du'a gar malee kana maaloo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine du'a gar malee kana maaloo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine. Hidhaa fi daraarin irbaata nuuf taate gaddiif mataa buusuun boo'ichi sammaate qeerraa buqqa'uuf dhumaatiin saba kee sodaata jiraachuu qofteetti ijoolleen kee bara hedduu boonye imimmaan facaafne biyyummaa keenyaatti jiraachuu dadhabne ati gidduu nuuf gali si qofaatu hiika haqiddooti dhabe si qofaatu beeka nu birmaadhu iyya keenya dhaga'i nu yaadadhu Nu birmaadhu iyya keenya dhaga'i nu yaadadhu.